ده تايم بعدين mata orang kota mak kofa tu aja lagu tu cuda warri hirraftuu jettan nun arrafaa jira bar deemaa maaltu si waameme rabbi ati ati caqcaqunya feesbuukii koora rafuu mirgan qabu inyaa dhunnu godhee waggaa meeqatti laffeyan ayaa abdusse igarmaal qorre dhufte manatti nu deebiste qaabo yooyyaa nama 74 yoo amma siree isaa gubbaa ciisee abdusse ilaala jechuudha ummata rukutama mee maal gootu sa'atii kana hirraftanu wala ya ummata rukutamaan jechuudha nama 74 sa'atii kana hirriba malee taa'ee mee dhugaa jirtu walitti himnaa otuu hin sobin as keessaa nama meeqatu jaalallee isaa raffisee dhufaaraa yennee qoonjoo tanyaalli waddaallo eshi maammasaanii fiixa achumaan gadi qabamtaati maaliif ummata bulguun jaalluwan nacaaca ሰዎች አይመቹኝም ብሎክ ተደረጋለህ ብሎክ አደረኩ ምቀርብ ነገር እቱን እንጃለትን ሲ ብሎክ ዋንተፍ ጋፋ አመለ ቢተቴ ጀተ ጃርሱማ እርገቴ ብሎክ ይጀላ ባታ ዋንተፍ namni nama arrabsu dheedhiin hin bulookama waa biraati miti adda mudannoodha jechuudha maaliifaniin sa'atii kana dhufe sa'atii ijoolleen dalagaa fixxu mudannoodha har'as dheengadda ummata baay'eetu bashannanee mudannoo keessan nutti himtu jechuudha mudannoo yeroo biyya arabaa dhuftanus hin mudate mudannoo biyyattis hin mudate sababa arabiffa wallaaluutiin waan isin mudate hundasaa nutti himtu waan ta'eef an dura yoo isinitti mee baay'ee kolfitanii dandeessan waan ta'eef ivaantiin banameera warri mudannoo qabna jettan lakkoofsa tokko barreessitanii mudannoo nama kolfisiisuu danda'u nama bashannansiisu sammuu nama bubbuhaarsu halkan sa'atii ja'an booda asii sa'atii meeqa laatamma awon laa ilaaha illallah sa'atii tokkoof daqiiqaa 29 jechuun Dubaay irraa sa'atii 9 halkan irraa 9 walakkaa Saudi irraa sa'atii 8 walakkaa Kaayiroo irraa sa'atii 7 daqiiqaa 20 Allah an sa'atii namallee ganaadha dheen seene yaa jammaara faa bakka deemaati afootu lillah hirribarraa sin kaasuu kootiif yookiin immoo walwaamaa abdusheen dhufee jira miila dhiqaa bishaanoo isaa shamarran jaarsa hin qabne qofittiin kottaa warri jaarsa qabdan warri jaalallee qabdan nus deemaa asirra ijji keessana baduu na jala teessanii koomentii barreessinaan fedhuan warri piroofaayilii jaarsa keessanii irraa qabdan shamarranis dhiirrinis koomentii kana jalaa takkatu baha utuun teestaadhaan isin hin baasin duqeetullaa isaa yoo jechuudha namni wayii dhufeera kabbaad soomattuwaal ilaallu batalee ummanni Kaayiroo kun maaliif dhufan jedhee rafaa deemaati siyaasni hin jiru yetti ijoolleen bakka ummanni siyaasarraa maraatteetti jechuudha yaa rabbi gooftaa koo qajeelchi ummata jallate kan guyyaa siyaasa haasa'ama halkan siyaasa maraattanii maraattota bala ati maal laa ilaa asii mana abbaatuun saroonni nu wal fixaatti qoyyaame asii ta'u litanya abbate ati caqaacaq ati rabbishen saroonni maraatte ati raftu
warri Dubaay sa'atii kana onlaayinii irra jiru taanaan baay'ee qoratamuu qabaama. Si wajjin 75 ishi eenyu lakkoofsa tokko barreeffataara. Warri mudannoo qabdanu lakkoofsa tokko barreessaa. Ande sa'atii kana liivii seentaa. Anuu sa'atii 5 fa'iinsi haaraal kan irraa dhugaa isiniin jedha. Yooyyaa oduu miliqxe. Argaa jaalala zabanamma. Shamarran akkas jettu laansoof dila jaalallee qabdi yookiin jaarsa qabdi warri sobee argaa jaalala zabanammaa jedhu kun warra soboon sobina. Namni jaalala malee jiraatu hin jiru. Namni jinjanaa malee jiraatu hin jiru. Akkanaan hin ta'an jaalala zabanaan fedhu jechuun alkizbu haraam walau kaana qaliilun sobina. Akkamitti jinjanaa isaayyuu bara kana akkam jinjanaa malee teessu. Aaddii jalaana baaftee simbaasni aaliyaa. Aaddii jala naman baasu naman bulooka malee nama qalqalla'u. Michuu dhugaa yaala seetoo yoo sitaare qallootoo seetoo nanannaanee hoo. Haasaa dhiisaatii sagalee koo kanaaf harka rukutaa. Sagalee anamatti sirbee ka'e jechuudha. Bareechaati harka rukutaa. Sagaleen kun jajjabeeffamee kara fuulduraatti akka inni artiistii jabaa ta'e asesiniif ba'uuf harka keessa jua. Yoon sitaare abduseeko obsuu qabda yaa qallootoo jechuun gaafa afaan oromootti hiikamu sagaleen kun assalaamu alaikum kabbaadno. Yoo nattaarte qallooko obsuu qabda yaa abduseetoo way. Anaayyoo irraa naqabee jira sagalee kana lan irra deddeebi'ee dhaggeeffadhu jechuudha. Yeroo mana keessa deddeemee sirbu abdussi ati sagalee bareedaa kana baatte amma kan akka sirba baay'ee jira jechuudha. Kan amma maal jedhama sirba danuu bahe garuu an sagalee bareedaa kana baadhe sagalee simbirrii naannoo kan kootti alan sirba galee kanaa sirbu dudduutee dhumtu shamarran fa'i naannoo an jirutti bicuusii sagalee ol fuudhee yoon sirbe wayyoo abdussi jettee jaalalaan lafa kanarraa dhumti jedhee sodaadhaan sagalee kootiin naannoo shamarran jirtuttiin sirbuun maaliif sagalee ajaa'ibaa shamarran gaggabsoo yookiin bishaan of biraa qabaatte yookiin namni bira jiraate malee achi baatamti waan ta'eef shamarran biratti sagalee koo ol fuudhee yeroo baay'ee akka haji nabiyyaatti hin deeman kaayiroo kana keessa jechuudha. Yeroon karaarra deemu kombortaa keessa galee akkana ija lafa keessa kaa bicuusii yoon sagalee ol fuudhee yookiin sirbe gaggabdee karaatte yookiin ijoolleen gabaadha itti kun dhumtii ka jedhuudhaan sodaa irraan kan ka'e jechuudha. Kabbaadnoo sagaleen ajaa'iba. Amma sirba barbaade sirbi yoo jettan sagalee kanaa yoon sirbe shamarran as keessa nama 141 jala jirtu kana keessa yoo tokko kaatee asirree irratti gaggabde itti gaafatamummaa fudhachuu waan hin jedhuuf dhiisuu naaf wayya hin sirbu sagalee kanaan. Wayyaa Allahu akbar budaana nyaatee asumaan daqiiqaa kana keessatti uummanni maal kuni yaa rabbi namaatu faame sagalee koo kanatti inaafaa dhiisaati. Adaraa jaalalaa sigaraa nanayee beena qalloon tala romoo buskutii sanayee beena ija kee argeen gammadaa manaamaa si duukaa badaa si duukaa badeen እንዴን እችና ጠፋብኝ እንዴ ዘፈን ስርብኑን አርካ በደም ሱራኬ አርገን ገመዳ ነዱ ካበዳ ወዮ ሲፉዴን ባጃዱ በኬ መናፋን እጅሩ አካኬ argitani nama yoo dala as keessa jechuudha siree irratti kan gaggabdee fa'i birri libsii ofitti qabdi wayii sagalee abdussee ka du'eeraan jedhaatti laa yoo shamarran kan koo ini limuutiin laachuu ba'uudatti ay shamarran sagalee koorraa baay'een du'aa jirti jechuudha bar kanaafan yaadda'an yaa rabbi naa dhiisis taqfur yaa rabbi haqqii shamarran sagalee koorraa qabamtee amma hirriba malee bultu kan gaggabdee bishaan intini gootu ati naa dhiisi zambii guddaadha sagalee kanaan sirbee shamarran hirriba malee bulchuun kan hin gaggabdi kan asumaan fiqiriin fayyifamuu kan qabee wit yoo godhe xayyeqee bataal. Sirbu meemee immoo kan biraa wayi irraan gadi sarboo sigigsinee lakkii yaabdussee koo sin jibbine naan jette mucaan tokko ayyanaa sirbi jennaaniin
ishi siifan sirba itti abdusee sarboo akka ta'e ni beekti. Irraan gadee sarboo sigigsinee lakkii abdusee koo sin jibbine oduu feesbuukii bagan dhiise malee miiseenjariin dhufe si dubbise koomentii jalatti dhufee koomentii sii kennuu jibbaan keessaan siif dhufe. Mudannoo warri qabdanu barreessaa innaan hin diddani. Tamirii dhufte Yusuriyaa Abdul Fattaa dhufte hirribni hin jiru jechuudha warra Suudii kana. Oh my god isinis warra kaayiroo taatan. Aboo Faaxeenis dhufte Faaxeen Suudii jirti moo eessa jirti isaayyuu joo. Faaxeen kun baay'ee kabbaad naat. Dammoo maalati no kabbaad sa'u naat. Sabboontuu keenya jajjabeeffannaa. Si gaggabe. Budaan kun jechuudha funyaan illee na nyaate ummata funyaan manarraa ciruu jammartan jechuudha buda. Astaghfirullah. Wanti isin namaantiniin jenne jiru jechuudha. Mudannoo atarraa nananananaye. Beena been se fudhadhee badeen boosisaa jara'ee beela been. Suuraa kee argeen gammadaa mul'atee daduraa badaa. Kanaafaan bada duuba kee kan eessallee jiru makka kee. Anumaan walitti qaba Woma namni kun hundi haasaa. Yusriyaa Abdul Fattah. Mee ati mudannoo ajaa'ibaa waa'ee jaalalaa keessattis ta'ee anamma gaaf tokkoon isinitti hima mudannoo jabaa tokkoon isinitti hima sheer godhaa dhiiftaniin bayna mudannoo jabaa tokko isinitti mufanii an baay'ee kabbaad sa'uu hin ture jechuudha dur biyyatti akkuma ajaa'ibaa mudannoon kun namni dhaga'uu qabdu kolfitanii firfirii nyaatanii raftu firfirii ajaa'ibaan isin nyaachisa waan ta'eef sheer godhaa dhaggeeffadhaa mudannoo ofii kootii dura isinitti hima achi haatanii dhaggeeffattanii keessan nutti himtu an namni asitti na laaltan kun Abdusee jechuun hiriyaan koo tokko ani namattiin sassaahiboo magaa yeroo biyyaa kana jennaan achumaan hiriyaa koo keessaa tokko inni fuudhe beeytu fuudheetiyyuu yeroo fuudhu namni dudubbisaadhaaf bira dhaqaa ani immoo jarri wal fuudhanii mushurraadha waan ta'eef achi dubbisaa dhaqeetuman irbaata nyaanne bakka har'a nu bira bulta malee naan jedhani beeytu achumaan kalaas rakkoon qabu bakka asuman bulaa jedhee tanin irbaata keenya nyaannee buna dhugne maal jennee jarri mushurraadha ol fudhatanii kifilii jira yookiin odaa yookiin immoo maal jedhama afaan Oromoottiin barreessaa gaa odaa yookiin kifiliin Amaariffa yaa Rabbi Oromiffaa maal jedhama laata odaa afaanuma Arabiffaattiin isinitti hima wal lixan jechuudha jarri achumaan ani koo golgee koo ontanii godhee birdi libsii yookiin suufiinaa kennamee uffadheetiin ciise achumaan barrii jaraa cufatanii jarri koo jechuu jalqabde algaan ajaa'iba barra achumaan maal godhaa jirti laata an golgee qobaa koon ciisaa jarri algaa qiqqi gootii jedheetan suutumaan loo dhaqeen barrii jala ciise dhaggeeffadha isa algaan qixqit jedhu asumaan atuun dhaggeeffadhu achumaan rafiitiin achitti na fudhate barrii jaraa jiratti waan nama dhibu bar achumaan rafiitiin barriidhuma iddeen achi ciise dhaggeeffataa rutti na fudhate ganama alanni ka'ee barrii banu an barrii jala rafaa jira barrii jalaa jira waan ajaa'ibaatiin mudannoo kana waan jabaadha jechuudha mudannoo achi dhufe Abdusee maal asii goota jennaan lakkii annan gangaladha duruma rafiitiirraa intini yeroo rafuu halkan rafiitii keessan gangaladheenas dhufe naan jennaan natti kolfee ajaa'iba narra jetanii olani achumaan Abdusee ati hin danda'amne waa dhaggeeffachuudhaa dhufte asitti raftee naan jedhee oh my god amma yoomii hin dagadhu jechuudha mudannoo akkasii barrii namaa jala nama raffisaa mee Abduseen kun maal gochuuf barrii namaa jala ciisee waa dhaggeeffata kan jedhu alan taa'ee xiinxalu bataam kabbaad sa'u ni garmeenyaal otuu halkan yeroo inti jedhan sana barrii bananii dhufanii dukkana keessa narra jetanii du'eera jechuudha aman ay Abdusee khiyya ay kilaasii jechuunis afaan Oromoo mitiin sobina kutaa jaraa keessa seenanii kutaa ajaa'iba narkaa bada bari yeroo tokko usi Abdusee hirribatu nutti jira warri hirribnis hin qabe kottaa mudannoo dhaggeeffadhaa waggaa 20 meeqa raftanii maal isinii godhaa miti hirribni hirrafina inqilfiti taachuu maalat no mudannoo keessan nutti maanu bashannansiisaa akkasitti
ijoolleen as jala deemte immoo nama arrasetuun bulookamti waan ta'eef ishee raffisaan jira qoy waan raffisaa jirti ijoolleen as jalatti akka dhagaan keenya daaku meemee kee ol baase kunoo mudannoon akkana barrii namaa jala bute isinitti meemi natti maa keessanoo mee mudannoo qabdu isin ijoolleen Oromoo muxawwaa taate maabdasse maasha Allah eshi qashtii mucaa jimmaa ay funyaan guddaa wayi godhe isaa jala deeme waasaa bulookamteettatis qashtii mucaa jimmaa je ijoolleen jimmaa qashtiin akkamitti koomentii badaa barreessiti boo ijoolleen abbaa jifaar nama narrabsitu ati mudannoo hin qabdu ani hime kunoo mudannoo warri qabdanu kottaanuufi maa lakkoofsa tokko barreessaa ishii safaaraayyaa salaa kunis innis hin bulookame waan nama dhibbu bulookta dargiyaal safaaraayyaa bulookamee jira gola jedhama ishee warri odaa yookiin kilaasii isiniin jennaan yookiin immoo odaa kifil isiniin jennaan afaan Oromootiin natti himtan galatooma kutaa jedhi ishii bilisummaa loodiing ishii galatoom mee warri mudannoo qabdan kottaa mudannoo keessan dhuufi maa jennaan diddani deemaa rafaagaa ummata rukutama ishii kana as jalaan gaarii darbattu kun immoo Aishaa Muhammad si bulookumoo intoo battalamu akka koomentii badaan ergine ijoolletti kooti faan gaarii fuula akkana gootu way ergaate tokko Naziif Zaakir baga dhuftee anaa dhufu Yusriyyaa kottu ivaantiin si galcha mudannoo kennu himi Diklish amma jinnii koonnatti jira kanaaf har'a hirribni na didee haafizoo mudannoo baay'ee jira mudannoon an hamma yoonaatti kolfuu isiin barrii namaa jala bule waan ta'eef mudannoo an ajaa'ibaa danuu jira isinitti nama yoo isin dhaggeeffachuu barbaadan isuma marqaa jaallatu marqaa kottaa marqaa warri shamarranis yoo diddan qabeen isin sukkuuma diriirii anaanaa bahaa ulfinaa nama yoo diddan qabeen isin sukkuuma adaraa kottaa ijoolleen gama si fudhee badeen nananana mucattii kofolee ayyee mudannoo dhaga harri saraan shamarran irraa jalqabna shamarranoቻችን መታችሁ ሙደኖቻችሁን nutti munna nu kolfisiisuልንና maal jedhama afaan oromoffaatiin akka maariffaa taasa'uun hin jedhamat hello ahlan wa sahlan wa marhaban wa alaykum assalam shamarranii yujo ajaa'iba dukkana keessa jirta way ajaa'iba mee mudannoo akkamii qabdame mudannoodha harri sagantaa mudannoo asirratti mudannoo nama kofalchiisu waan hirribni nu didee jiruuf yoo mudannoo qabaatte nu kofalchiisa kolfuu barbaadaa jirra waan ta'eef mudannoo kiyyaa namoonni Facebook irra argee jaalalti irraa na qabche. oh my god ishee ajaa'iba gaafachuu sodaadhe kanuma mudannoon way ajaa'iba kun otuu isin ta'e maal gootuudha malee mudannoodhaa gara kun mudannoo jenne bar otuu isin ta'e maal gootu mudannoo jechuun waan si mudatee darbe tokko
duraan akkana ta'e mana barumsaatti jaalallee kootii wajjiniin ottuun akkana ta'u akkana natti maal ta'ani jennaan akkana ta'e minaamin jedhameetu namatti himama malee gurbaa tokko feesbuukii irraa jaaladhee itti machuu anamma ana laaltu nama jaarsummaa namaa dhaqee nama xabbasuun sitti fakkaadhaa. Inni shimaagilli maslishaallo way abduu zeekhiyyaa anamma yeroo na laaltu nama feesbuukii irratti fiqiriin qabame nama geessee wal barsiisuun sitti fakkaadhaa. Faxaarii way tigistuun sixeenyaa. Oh my God, Fatari way tabbate lidabak. Ila kun amma Allah Ta'ala dum sodatu akas jette gafa onne ko bit. Good. Amma saati kanatti saati hirribni Abduu Sayyid de qorra keessa taa'u kan Abduu Sayyid rafiqriin naqabe jennaan itti machuu sodaadhe jette. Amma cubbuun shamarran as jala ta'anii si dhaggeeffatan okon si dhiisa. Oh my God, oh my God, oh my God. Mee hata'uga silas maal jedhani hata'u erga foon qaanko sinarras Akay galata min galata. inni jedh bareedduu wayitii garuu yoo bareedduu taate bakka maal Zona argite madatte lafallal. Assalamu alaikum bareedduu taate tatanaan jabaadhuuti bareedduu amma yeroo kana bareedduuf maal biran darbanu jedha mammaaksi intini irratti bareedduu yoo taate jabaadhuuti keessaan kottu bareedduu yoo taate yoo bareedduu ija nama guutta taate. Lakka keessa kanan barbaada. Oh my God inna eessarratti na jaallachuu barbaadde asumarratti liivii si affeere. Oh my God. Way ajaa'iba. Maaltu Bakka kun hin taane kun jaalala utuu hin taane nama dhamaasuudha jedhama. Haadha dhamaasuu miti. Dhamaasuu jedhama. Bakka maal jennaa warra nama tokko warra mudannoo qabanu affeerraa kan kootiifan kee keessaan fixanna bakka jaarsummaa ta'u rakkoon qabu. Rakkoon qabu nagittis. Haya. Ijoolleen namni 800 si dhaggeeffataniiru booda immoo sin jaallanne jennaa waliin dhiisnu beekan. Ani qaldadaa jira. Wanta akkasiin jiru Abduseen qaldiin beeku jaarsummaan ergadhaa jara keessanitti gabbara minaaminii qannasaa jetteetti muu qofa wajiin biraa wayiin jiru qorra lafti. Kuma dhibba furii qopheessi. Assalaamu alaikum bye bye ma assalaama kuma 400 wanta akkasii wayii hin jiru yoo ta'e sangaa tokko wayii akka kan keenyatti sangaan tokko siif kennama yookiin isaanii goromsi bareedduun tokko waan akkasiitiin malee inni kuma 200 jiru yoo sii ta'e sii ta'e. Kuma dhibba furii anaafis adda kuma 200 sadi naa kennitu sun kamaati. Maal sin bitamu si qallabee arafaatti si nyaachuudha maal si godha kuma 400 si intinii godhee. Qallaalidha. Way ijoollee kiyyaa fuudha. Amma akkanatti nu sodaachiftanii fuudha malee nu hambisuu fi kuma 400 zeeroo isaa meeqa akka ta'e hin beeku yoo na gaafatte amma kumni 400 zeeroo meeqa qabaatu naan jettee sitti himuu hin danda'u sabirrii lakkaanii ittiin gabbara dhiisi faxaarii wayii tigistuun fixanyi. Santaanaan kalaas baqaachaa ishee arga hin dandeettu jechuudha. Simbuta bakka sitti dhufee na tuqe waan ta'eef. Simbuta. Buttaa keessaa faashinii na fiira jira. Faashinii na fiira. Qoy meesin laala way bareedduu wayii fakkaata gaaddidduun kee garuu ooma kuma 400 baastuun fakkaattu hammuma ta'e wayii bakka. Sanuun qallaalidha kan qalu baasee yaada garuu. Kuma 400 hin baaftu dhiisi. Hin baastu kuma 400. Hin baastu kuma 400. Taasisi. Ilaaleera. 400 hin baastu dhiisi. Qannasi. Achi ehemma niqatno akkamitti ati kuma 400 jettee Abdusee as danaggatta.
hayyeesh nagayaan turii nama biraan affeeraa shimee shamarran akka keetii kana abdusee si jaalladheera jettu yoo argamte. Ayyee baay. Qoy tokko bulookuu jedhee mucaa keessaa baasee saayib jabal kan jedhu kana bulookuu dhumaaf han baase waan nama dhibu. Bulook tadargaal igar maal maaliif bulookamtame qilqillaatee abduseen arrabsin abdusee yaaraadaa lij fataa yemmuu yaarage abduseen nama muudiin galee fi jaarraa 21 faa wajjiniin deemu malee ijoollee dheedhii nama arrabsitu akkamitti of jala teessisettanii siifanna qaabshir oh my god meerre eenyuun lakkoofsa tokko barreeffatame shamarran abdusee irraa foonqaan qabeefaa jirti. Maal eegalte gurbaa fokkisi abo maalin jedhe ijoo mucaatu foon qaasirraa na qabeessitti machuu sodaadhennaan achumaan gabbaran qabu jennaan 400 naan jette malee na seensisi bulgu ishee nama na arrabsu seensiseetaniif mudannoo isaa gaafadha. Mudannoon qabdanu taanaan jechuudha maqaa abalabbaas tolan baatanu abalabbaas ragaa kooti. Abalabbaas dhufaniiru araa salaamataa jedhaniiru jawwaba. Hello. Wayyoo si'uun immoo sagaleen ajaa'iba kaa dhufte tokko. Anteet. Sagaleen keen bareedde kaa wayyoo foon qaanna qabeera qoy sagaleerraa. Jirta abdisee? Jira wallahi alhamdulillah. Maal irraftanuu isin warri shamarranii kun maal gootu sa'atii kana Allahu ta'alaan sodaattanu? Rafeetiin jira jaarsa kiyyaan sodaadha. Rafeetiin jira malee. Hayyee. Mudannoo ni qabdaa? Mudannoo hin qabayee. Mee nutti beekaa ajaa'iba mudannoo ajaa'ibaa qabda na fakkaataa. Dhugaa moo? Dhugaa? Ani geeru mudannoo biraallee hin qabu. Ayyoo mata yaa ta'u. Arabannaa kanatti nan kaanfadha. Maa namni si argaa hin jiru bara otuuti mul'atte teessee iyyoo ijoolleen jedha sagalee qofaan na bu'aarsi mudannoo maal yeellaata ajaa'iba. Jaarraa 21ffaa keessa shamarran yeellaati isaa. Angaruu hayyee mudannoon kiyyaa gaaf tokko bettaa. Akka tisee ta'ee osoo jaalallee kiyyaa wajjin haasa'u yaa'anii. Ishee ajaa'iba jaalallee qabdaayyuu bakka yeroo san jechuudha. Kazaani maaloo nu himi gaa waliin kolfinaa dhiisii nu himi maaloo of qofaa kolfiteen fixini maaloo cubbuusiti ta'a nuuf himi mudannoo kee. Ayyaa abbaan isaanii addaan nu ari'ee beektaanu beekaa waan baay'ee seenne beekte soo kanaaf mudannoon abbaan isaanii bakkuma nuti jirru sanitti achumatti dullaadhaan nu qabee kanuma mudannoon kiyya geeruu ani qaanfadhe. Way ajaa'iba isinii karameellaa fi dastaa jedhan sana wajjiniin dhaabbatee walii caccabsaa jiruuti. Ajaa'iba. Kunoo wal dhungeessu jirru akkasitti addaan nu baasanii kanuma mudannoon hin qabu. Amma Allahu Taalaan amma namichi isin fiiske sun jannatan gala. Mee akkamitti nama dhaabbatee wal dhungatu tokko fiiska dullaadhaan. Way otoo ani hafti ta'e maal qabame dhugaadha isiniin jedha. Dhugaa dubbii osoo akkas ta'e hedduu bareeda ture na akkasii kanuma hayya galatoomii siin darbaa ingidi. Ishi qaashtu dasiti yaashti ammoo dimxish bataam dasiti yaallash. Warri na arrabsu kun rakkoon jira maali rabbi sina qajeelchu ijoollee maal taatan ijoollee maal anoo sinima. Kun immoo otuun jaalallee kootii wajjinii wal dhungachuudhaaf wal xabbafataa jiru dullaan na duuka ka'e jette ilaa mudannoo akkanaati ilaan hin barbaadu. Isii karameellaa dastaa fi duudee lamaati moo maal duudee lama maal karameellaa dastaan kun yeroo durii isii bitanii wajjiniin jaalallee fiitii wajjiniin. Allahu ta'ala amma jiraa wanta akkasii jaalallee hin jiru amma bade amma wal jaallattaa xixa baabbasaallee xixa qaccaqaallee
laash bakka anji karameellaa wajjiniin tiri godhanii maastiqaa xoorii minaamin dastaa karameellaa minaamin yellem. Mee mudannoo warri qabdan lakkoofsa tokko barreessaa mucaan akkuma afuura baafattee fitta babbaafatte faatee oh my god mudannoo fidaa kaa maal taatan ijoolleen dhiiraallee kottaa malee dundaffarsiisinaa dhiirillee. Irraftanuu isin dhugaa isiniin jenna shamarranis rafaa. Soroota kun hin saalfattu. Saadaam Alii Mahammad ila amma kun bulookamuu qabala. Hin bulooku garuu nan gorsa. Namni nama arrabsitan hin bulookamtanii dhiisaa. Abdusee jalaa bahuun hedduu isin miidha ijoolleen. Maaliifi oh my god Misriyyee achii koo ማለት ነው በጣም ቆንጅዬ ነሽ. Maal godhaa jirta hafuura darbiti. Aboo kolfaan nun fixinaa rabbiyaati. Mee ijoolleen as jala meerre baddan kaa lakkoofsa tokko barreessaa jennaan caaltuu Fuwaad Zaayimar Fuwaad kabbaad ሰው መጥተዋል መርቅኔሻል መሰለኝ አንኬ lakkoofsi tokko mul'atu caaltuu Muhammad warri mudannoo hin qabadhu. Ani immoo muxawwaa jala deemtee daawaa gootuun na dhibdiyan. Ebaakkaachuu masjiidi dunna dawrii bitadhaati daawaa godha. Koomintii abdusee jala dhuftanii Allahu ta'ala subhaanallah jedhina muxawwaa akkasiin jaalloon daraq muxawwaa hin macheenyeef. Isti asirratti wanti rabbiin sodaadhaa subhaanallah jedhanu maaltu jira? Mina hinnati naachoo bafaxxara. Asirratti bashannanuu mudannoo walitti himnee wal bashannansiisuun ala mina ndiya safaaxaa minaamin taaragaalaachuu. Gurbaa mudannoo warri qabdan ergadhaa jennaan diddanii giroo keessanii bakka anna addaachuun na aarsitanii jirtu. Hin jirtan hundi keessan iyyuu. Way sagalee ajaa'ibaa qabii waan baay'ee irraa'i jettu shamarran baddeetti. Waa tokko shamarran hin badne isintu badde. Isintu badee warri sodaattanii chiistaa bichaan jechuudha uummata qaanfatu bu'an hin jaallu'an. Oromoo jaarraa 21ffaa keessan qaanfatina fataa jedhaa ofirraa mudannoo keessan nutti hima. Nu bashannansiisaa. Qaanfadhaa astaghfirullah subhaanallah. Mindinoo mi'aas qaanfichiisuu nagar. Ay qaanfachiisin badnaataa jiru. Mee warri intini jettan ergi wallahi mudannoo anwaar deebisii ergadhu kan jiru as. Waan baay'ee yeroo jettu waan baay'eedha bakka dhuguma. Mucattiin mudannoo koo himtee nuttin wacinga aboo ijoolleen hin rafuu ummata kana. Mee ka'een Fuwaadiin kana biyya isaayyuu Itoophiyaarraa galcheetiin isinii wal barsiisaa. Hundi keessan simannaadhaan oh my god. Gurbaan mudannoo danuu qabadhee yaada maaliifi duruu yeroo asitti diraamaa adda addaa wajjin hojjennullee mudannoo majaa kana fa'i ajjeesanii duuka fiigan minaaminii wayii nutti himaa ture. Amma biyya galee carraan bakka maal godhaa miti. Qabi kanarraa dukkana keessa teesseetii jenneetta mudannoo kan kennuuf himta. As kottuu nuuf sirratti ergeen jira qabi gurbaa. Bahee dhiisee oh my god. Farraash indee jalasee. Andee Zaayimar galchi warree dhaashan kunootti ergaatiin jira. Ergi sanyii isiniif hundi keessan nu rafinaa bakka hadha taraadhaan mudannoo keessan nu bashannansiiftu. Batalay chiikoch ደስ ትሉኛላችሁ ቆራ ከናን እሺ ዲደን ሙደኖ ከንብራ ሀመ ዮናቲ ወርን ኮልፎ ሙደኖ አቡናዋፍ ደንገደኑ ሂሜ ፊ ሙሽኪላ ሱዳኒ ሰነቲ ሰነ የሮ ያደደነን ኮልፎ ቆባ ከንኮ አቦ ኮቱት ኑ ደበልሚ አቡናዋፍ ዮ ሙደኖ ቀባቴ ሙደኖ እጆሌ ሱዳኒ የሮ ሬ ዱፍቶ ደለጋ በርባደናዳፍ ፊ ሹጉል ፊ ጀቹ ሙሽኪላ ፊ እንትን mana hundarra deeme mushkila fi jennaan maafi mushkila wallahi fi mushkilaan sun naa ta'ee raawwannaa taachi warri mudannoo qabdan kottaa seenaati mee abbuna waafiin kanan galchafoo maal ta'e shabaqaan kan koo didee jira moo kan keessanii ofirraa dhiitaa jira yeroon isin galche akkan si yaadutti na yaadde kaa anaa dhufu siin jedhe waalaikum assalaam Bayara.
Jirta Jabaata Osmaanillee moomiti beekte nama biraa seenee nama biraati hojiinumaan jirra garuu. aboo itti nuu cabse kaamee boo inni dheengadda Usmaa'el nuu hime kolfaan nu fixaa ture. Waa'ee mudannoo wayii haasaa turte maa. Mudannoo nuu himanii ijoolleen baay'een kolfaan nu fixu. Karma namicha namira jiru kan inni maa beektee guyyaa tokko Ishii baadiyyaarra magaalaa seene jettu ishii boo hoggoo akkana magaalaa seene mana mataa dhaqeen jedhu mana mataa seene kee achitti hoggoo mana mataa seenu warafaan baay'ate mana mataa keessatti. ishii Mana mataa keessatti warafaan baay'annaan daawwitii keessatti mana kan biraa achitti argeeti. ishii Daawwitiin hoggoo waliin garagalee mana hedduu wayin fakkaatu bakkeedhaan bakka biraa wayii kan jiru fakkaata beekte. waan manni lama sadi fayyada jiru wayii fakkaata. Akkasitti mana isa kaanitti muradhaa adeemnani gadi ba'u. Ishii Manni kan biraa jiru beekte. ajaa'iba maal ta'e ni galee dhiisee Akkasitti manni nama achitti argee keessa kutee jedheetii ka'ee nani gadi ba'eechi ol deebi'u manni jiru. Nani ol deebi'u amma mana keessatti deebi'u manni ni jira. aboo lafti naan zoortee jedhe kaayoon ajaa'iba. Mucaan maraatee deebi'ee dhufee nutti meeshaa marrumaanuu dhukkubee. Marrumaanuu dhukkubee. Ajaa'iba laa kunis mudannoo ajaa'ibaati warra reeffa baadiyyaarra akka warra osoo dosiidhaan murataa dhaqee maashinii murachuu dhaqee gaa warra akkasii. Maqasiidhaan murataa dhaqee madda. Seenaa biraan dabarsaafi. Usmii Viktor. wayyee aboo mee mudannoo akka dhiyoo kanaa sanatu as nutti qiciqaa boosaa gaafa fi mushkilaa amma naan taa'e kolfaafan. Mushkila fi jedha. Mudannoo jabaa wayii siima qoy gaa waa'ee ijoollee dubaraa. Ishii Mucaa tokko iyyuu biyyarraa taqabballe beektaa haaraadha. ishii Asumaan ji'a tokko hidhee mana hojii dalagattee dhufte beektaa. ishii Dalagattee dhuftee kaatee gaafa lammaffaa hojicha sanaa baatee ammas hojii biraa galuudha madaamiin dawwalte. ishii Jennaani dhiisii ittiin si haasofnee walii si galchinaa afaan hin beektu enniniin. ishii hoo Jennaani nan haasaa jette arabiffa si amma kanaan wallaalaa miti anuma taasaa taa dhiisaa naan haasaa hin haatte silkiin urqaabut. madaamii taasa'uudha. Ishii boo Jennaan asumaan inti tishtagil beekam jetteeni qaallittiin. ishii Ana shugul mi'a maafi mushkila. Asumaan ween shugul jette. ishii Hojii kaatee asumaan hojii gaafatamaa ragalaa ween shugul jetteeni qaallittiidhaan. ishii boo Asumaan miica fi jetteeniin. miica fi jechuun uffata miicuun jiraa se'enu. La akkanatti awwala makuu fi jetteeniin. Ennaan ayi waante qaallittiin miica keef jetteeniin. Makuu fi ennaan asumaan ayi waante qaallittiin miica keef jetteeniin. Akkamitti miica maadhamu maa inni siin jechuu barbaade laa. Miicaanoo gasaalaanoo jechuudha harkaan miicama moo maaliin miicama seenii gaafatan sana. Miica fi jettee moo fiica akka maal jette. Awwala kanatti awwala kaawwiyaa qabaa yoo jetteeniin. Natti dawwalanii irraan tine. Amma nan dhaga. Akkasitti qaallittiin miica fi kaawwiyaan jira ennaan jira jetteen qaallittiin. Ishii boo. Miica kee fetteeniin ammas. Madaamiidhaan. Madaamiidhaan. Ishii boo. Akkasitti lamuu ijoolleen garaan nu dhukkubee qaallittis bilbila harkaa fuunee. Gaafattan sirriitti. Sirriitti gaafannee fi akkasitti hojii sana walii galchineen siin jedhaga. Ajaa'iba wallaahi kunis mudannoo ajaa'ibaati. Galatoomi usmii kiyya. Ayyee nagaa naatti abbaa koo carraa na biraa. Ayyee.
Meeree naa maar rafuufan jedhaa jira kottu mi'ate singalcha lakkoofsa tokko barreessime. Fuwaad Itoophiyaadha biyya rakkattuu sana taa'inni toorkii isaan hojjetu. Way ajaa'iba. Ilaa shamarran keenya woo arabiffan beekni abduseetti waama. Makuu fi jettanii kaatanii miica keef jechuun hin ta'u. Sheemnu miica keef jedhama arabiffaan. Way ajaa'iba. Kun amma maal jedhama? Keef tamaam jennaan mucaan tokko immoo lakkii wallaahi faazariin koo maqaan isaanii abbaa tamaamii miti jettee boosee lafarra gangalattee Suudaanii kanatti. Tamaam jennaan waan intala abbaa tamaam jedhamtee waamamaatu seetee lakkii wallaahi abbaan koo tamaamii miti jettee. Ijoollee meerre gurbaan tokko asirra ture badeera bakka amma nagalchi dhaqee bahee rafe bakka tanyitu haal hin jiru. Ergi abdusse okay si galche otuu dhagaan keenya daaku akka garaa hankeena yaadu otuu garaa hankeesna yaade hankee ijjiis lafa laalu wayyaa shabgee meeshin shirboona isin galchaan jira barnarraa qabaa kanan galchitu warri jedhaa jirtan wallaahi isinii ergaan jira. Wayyaa shaggee haafizuu kana galchuu haafizuu kanan galchame haafizuu deebisii ergadhu hin jiru as galatoomaa ijoolleetti koo nanaa qeerroo sigimoo kanan galchaa qeerroo sigimoo Ahmaddiin aggaaroo sin galcha qoy tokko ijoollee sasseenanii mudannoo tokko nuuf himan ala Abdus. way Salaam. akkam fayyuma Nagaa galata Rabbi. anaa dhufu siin jenne maal uummanni irra fiitii dhiisee kunoo nama 200 wayitu asirra taa'e erga silaa 300 tureeyyuu. Baatee haa atillee baatee haa irraa si baasanii haa leencoo naasir si galchinaa culullee si galchinaa amma warra taraadhaan ergataa jiru kana galchina. Abdus makwaa jechuun maal jechuudha jedhaa jiru tokko. Makwaa jechuun isa uffata ittiin miicanu maal jedhama isa uffata ittiin tokkosanu. Qoy abdii booruu sin galcha kunoo si ergeera. Si ergee amma gassaala fi jettee miica keef jettee ajaa'iba kunis. Wayii shamarran kiyyaa arabiffa yoon beekne anatti waama ani siniifan irra deddeema haadha si miilaan. Sumayyaa Muhammad qoy sin galcha hundi keessanuu sheer godhaa sin cal jettaniin taa'ina. Maal taatanii cal jettanii teessu gudii dabar. Ummata rukutamaa kana dadhabdee boo. Naa ergime qeerroo barsi baasee galtee kaatee. Atis abdii booruu sin seensisaa hin baataa sabboontuu nan galchitu eshi. Si galche bar sabboontuu arsii itiyya. Si galche qabe haa yeroo namni isinii erge nagalchii qofatu hin taane irraa qaba. Ana galchii hayyee carraa tokko qofa qabdu yeroon isinii ergu narraa qabuu qabdu tokkichaan yookiin nama biraatiif carraan kennamaa jechuudha. Sheer warra rafi waama dhufanii haa bashannananu sammuun jaraa guyyaa dalagaatti cinqamaa oole waa danuudhaan mudannoo jaraallee nu himanii kolfii kan keenya jara bohaarsuu danda'a waan ta'eef eeyyee diddeettaa ana galchii sabboontuu sabaa siif ergeeti qabi. Ishi qabaan jirtu atis yoo hin qabne nama biraatiif carraa kennina. Ishi dalaytika ortiya jedha tokko afaan maaliiti yaa rabbii koo. Dalaytak. Hello. Ajaa'iba kolfaan jalqabdee mucaan utuu hin seenin gudiin dhufeera yaa rabbi. Maal kolfii yaa gooftaa koo mudannoodhaaf isin affeerre malee kolfaatti nu kolfisiisa. Min ayinat naachuu ga'uunat. Mudannoo ajaa'ibaa yoo qabaatte nu himi kolfa dhiisi. Maal taate? Ija nan babaase isin ga'an innan sukkaara ijaadha. Abdus yaani uummata akka mudannoodha. Mudannoon qabu? Nama wayyaa Maal
Nama Maal jaalachista. ejjaa seentere mudannoo nuu himi jennaan. Nama jaalachifta. Oi, isa siichi jaallattu moo jaallattee jirtu? Lakki gana. Gudii dhala. Inni kun si adabsiisa walla. Ajaa'ibatti waggaa lama fayyaa siisisa utuu biyya jiraatte. Akkamitti ati Mana adabsiisa itti yaadda. eh? Mana adabsiisa itti yaadda. Bakka ijoollee fancarraa kee kanneen itti dallanaa jiru na galcheedhanii ani mudannoo ajaa'ibaa qabda dheensi galchee qoy mucaa kanan qoy bulguu tokkoon galcha. Qoy nan buloo keessi nan galcheedhe. Ish guriidha wallahi. Ana nyaatu bishaan namaa nyaatu wal fuudhannee banna akka maaraatu. Nani nani nana. Nani nana. Hello. Wallahi nan buloo kee utuu nan seesisa jedhu. Hi. Mudannoo barbaadde abdusee. Mudannoo ajaa'ibaa dhaggeeffannee kolfaa jirra. Tokko fa'aa irratti deeggartii si ergu durarraa si ergu maanaa deebisuu giddee adabamuu qabdaa. Inni lammaffaa immoo mudannoo keessatti hima. Haaya. Mudannoo tokko beektaa gizee biyya arabaa kana dhufu irriba jaaladha baay'ee. Innaas irriba jaaladhu. Makisarii lafa kana san kana qabadhee osoo lafa qulqulleessi jiru irriba waan jaaladhuuf rafaa qulqulleessaa jira. Rafaa qulqulleessitaa? Irriba baay'ee na jira waan ta'eef ija xiyya cufadhee akkanuma makisarii bichaa sagalee oofaa. Innaa qabiilli keenya dhufee naafoo dhaabate karaa na bira taruudhaaf. Innaa achi booda'u inni naafoo dhaabatee jennaan inni yaani agaruu kan asumatti jira. Lafuma farshama kan asu jira inni karaa taru jira. Anjim jiree nama kan asa waan hin agarreef ufafuutta numa afoo dhaabataa. Kaza achuma dhufee inni heeyi naan jedhe achumaan hin agartuu naan jedhe agas afoo dhaabataa oolu. Waan ol jedhee dhiira laale. Ajaa'iba kunis. Achumaan ani waan ol jedhee dhiira laalleef malee qaata si argi jedheen garoon hin agarre rafa. Inqilfaam ati bar rafiitiidha jechuudha bar. Mina innati inqilfaamne. Amma tokko tokkositti ba. Kunis hin kofalchiise moo hin kabalchiisne. Baay'ee addu'een kolfee amma garaa keessatti gangaladheen kolfaa siichi odaa cufadhee baay'ee nama kolfisiisaman ajaa'iba. Mi'a akkamitti ati rafiitii rafaayyoo waan azaftame. Subhaanallah subhaan. Hirriba jaaladha waan ta'eef bosonnaa achi booda mallee tokkollee isinitti hima dhagaagaa. Majliisa kanas naan jedhanii eessi jedheeni innaa makisarii banii sofarra achi beezim jedhee rafee. Achumani rafee jechuudha barrii qollofee geessee makisarii banii rafee zim jedhee dhiisee makisarii. Innaa achuma barrii maa qolloftanaan jedhan anshariyaa godhaana ho'e waan ta'eef shibboo morma jalaa wal deeffachuudhaaf innaa waan shariyaa godhuuf akka namni barrii banee na dhagarree wajjin garuu an makisarii lafa yaa rafaan jira. Mudannoon daasporaa kun meemaa sitti fakkaata? Kun mudannoon kun bakka keessaan hin dhufe mudannoo danuu sirraa barbaada waan ta'eef keessaan si dubbisa bakka. Kun baay'ee na kolfisiiseera waan ta'eef garuu si fuuchuudhaaf baay'ee tokko garafamuu qabdaati. Lee maaliifuu? Ati waan itti lafa nazzafteef garafamuu si barbaachisa. Naaka injiraamtiree biyya keenyatti waan harkanii nu ergineef kun wanta dalagaa irraa mudannoo akkana namni baay'een qabaachuu danda'a. Kayoo ta'aali jedhanii illee gara biraa deemuun jira akka fardaa gara biraa masakamuun jira. Kanammoo mudannoon xiyya xiqqoo waan ta'eef waan hafeef galatoomii. Ayyee atillee galatoomii ulfaadhu siin jedha.
si ijoollee keenya gaa wama beekanu mudannoo adda addaarraa ishi. Anillee isin yaadeetiin jira Ahmadiin Aggaaroo ankee ofirraa na darbate bar buzeerii kiyyummaa jabal anaa dhufu birooyyee buzeerii kanan galchame mudannoon ijoollee dhiyee shamarranii qofa affeertanaan jedhanii komii dhiyeessaa jiru dhiironni. Na qabuudite. Aboo isin dadhabamtaniitu warri koomintii kun rabbi isin hafixuman. Mucaan mudannoo ajaa'ibaa nutti himtee. Dureessa adabadhu mucaan mudannoo ishee nutti mataa jirti. Itti nu jalaan bu'in. Mee kiyyummaa kanaaf ani argame. Kiyyaa deebisii ergadhu asnarraa darbee utuun si ergu jedhu. Qeerroo sigimoo qo'i isin galchasis. Ahmadiin Aggaaroo. Qabigaa si erge. Hello. Abiya. Abi. Wayye. Anaa dhufu siin jenne. Naguma. Nagaan dhuftan isinillee. Jirtanii moo? Kunoogaa uummata rukutamaa kana hirribni dideennaan sa'a kana walitti qabne. Mudannoo jennaan maqaa mudannoo koo siin kaachuu dheenyiin gamaa namni akkas ilaalee boon. Kunoo si galcha kaaboo asitti itti nuu cabsime. Itti cabsaa jira kaa durii hiitee biyya kana dhufu ni hiigaa mudannoo kan koo kan ammoo. Baay'ee hojii barbaadadhu jedhan ijoolleen. Ishee. Ennaan afaan arabiffaatiin keessa deeme mushkila fi jedhaan ooleta hojii fi shugul fi jedhan sanayyi. Ishee. Karaarra fi mushkila fi jedhaa oleen aduudhaan dachee nyaadde bakka galgala galee maal jedhaa oolteedhaan ijoolleen galeennaan. Ishee. Ennaan mushkila fi jedhaan oole keessa deemeen jedheniin. Ennaan akkasii miti yaadoo rakkoon jira ittee gaafataa oolteedhaan ibboo ijoolleen. Akkanattiin guyyaa tokko guutuu aduudhaan waadamaan oolee siin jedha kanan nan mudate gaa jireenya keessatti biyya ormaatti. Egaa kana affir arabbifa wallaaluu wanti isin nama goone hin jiru. Anas mudannoo ajaa'ibaan qaba. Anillee waa'ee arabbifa wallaaluutiin mudannoon qaba waan ta'eef ijoolleedhaaf nan hima. Galatoomi atillee. Galatoomi atillee carraa kana naa laachuu keetiif. Hayya galatoom. Jinni a'uuzu billaa jedhaatti. Okruj jinni jedhaara Anwar. Naaf ergi ishii abdiyye meerro. Kiyyaa koosii ergee bar shabaqaa keettoo ofirraa darbate maal hin beeka biroo. Mudannoo ajaa'ibaa jira. Ijoolleen immoo taraa wal ga'an jiru. Biroo. Habiibi. Anaa dhufu siin jedhee qaalii nama. Birooyee anaa dhufu habiibi. Baga nagaan dhuftee kunoo hirribni dudee uummata rukutamaa nama 260 walitti qabnee bashannansiisaa jirra. Anis hirribni dudee naa yeroo seenu liibii jirtaa achumaan akkuma namaan taa'e deesiif seeneeru. Mudannoo ajaa'ibaa nuu himta kaamee. Kan biyya ormaarraa immoo mudannoo kan biyyaarraa immoo kamirraa? Kamirraayyuu mudannoo si kofalchiisu bakka amma jireenya koo keessattan mudannoo yeroo baay'ee himu kan sila hime wayiiti mana namaa buluu dhaqeetin jarri mushurraa wal fuudhan barrii jala rafe beeyta tun jara dhaggeeffachuudha antin jedhe akkana jedhu achitti rafiitiin naqabnaan achi bulee amma wanaan taa'e ofii kootittiin kolfa beeyta. Atillee mudannoo yoomuun irraanfanne si kofalchiisu yoo qabaatte. Mudannoo yoomiyyuu irraanfanne wanti na kofalchiisu nuti ijoolleen kifilaagariin kun yeroo magaalaa baanu wantoota baay'ee wanti nu foggaramu jirra miti. Gara magaalaa Finfinnee kanatti yeroo jalqabaatiif ba'anii hiriyoota koollee wajjin rakkadhe beektaa. Achitti naannoo Sabaattenyaa jedhamu jira yoo beekta ta'e Finfinnee. Bakka birrii kana waan arge ofirra kaadhamnee rakkadhee maal jedhee bakka gara Jimmaatti achi deebi'uudhaaf yaadeetanii
tokko caammaa buggi billichii wayii jaleedhaan bobeessu wayii qabaa handaqee caammaa kana gurguradhaa ati dhaqii bilbila kee gurguradhaa jedhee beektaa. Ishee. Achumaan bilbila kana gurgurachuu dhaqeen sabaattenyaa dhaabadhee zigaa takkumoo oomisha xoonnaa bakka zigaa akkuma ishee cimu naaminaan jedhee deeme beektaa. Achumaan osoo bilbila baadhee dhaabadhu fuuldureettan baadhee dhaabadhe beektaa tokko dhufeen harkaa fuudhee እንዴት ነው ጀለስካ ባትሪ ኦሪጂናል ነው ምናምን ጀዴ ነርካ ፉዴ ኦሶ ላላድመ ጀዴ አኒ ኢሰነራ ብቱ ከነተን አገርሲሳ ረቤታ ባትሪ ሳ ኬሳ ባሴ በጣሪያ ኬሳ ባሴ ላላራ tokko dhufee dudubbaan jedheena rurrukute beektaa dudubbeedhaan jechuun achumaan yeroon isa gara dudubbaa gara galee ilaalee deebi'u mucaan silkii koo baatee jiru biyya libya afrikaa dhabe. Calanqee ta'e jedhe. Calanqeete nan kurrifadhaa nan boo'aa achiin fiigaa asiin fiigaa samii haa yaabbatu lafa haalitu nan dhabe bakka inni leetu. Ajaa'iba barlaaboruu warri magaalaa kun warra akkasii hamma kana akkana ati zoortee miti bicuu si akka deennaan bar daqiiqaa keessa cupheedha jarri. Achumaan bakka achi fiigee as fiigee ምኑን ነው አንጀሉ እዚህ ጋር ስልኬን ተበለው በቃ እና አንተ ሲጀመር እንዴት ከኋላ ሲነኩት ትዞራለህ ስልክን ከአይኔን ከስልኬ ላይ ነቅሌን አንጀለኒ በቃ ኩሪ ፈጤ ዋንጎ ደቤ አቹመት በቃ ረቢኒ ሙጫን ተላሃረር ወይነት ፍዴ ተላሃረር ሱናቲ ሙጫዬ ሳቴቴ በቃ ዋነርጌ ነገር ጋርቴ ገረጅማትነ ገጌስቴ ሲንጀዳ ቶኮሲ ደበሉ ወይ ተበለ yoo jiraate nu dabale waan abbaasaa asirratti eenye jirru sila. Lammaffaan immoo gara biyya Saawudii kana muruudha jedhee dhufeetanii Finfinnee bakka Atoobistaraa jedhamutti bu'ee birbirsa laaftoo yaabbadhuuti piyaasaa bakka jedhamu san yaabbadhuuti qaxxataa askoo taaksii jedhu yaabbadhu achi immoo kattaatti bu'inaan jedhame beektaa. Ishee. Asumaanu sun askoo yaabbadhee kattaatti bu'ee miilaan bu'iiti bakka hoteela akkana jedhamu bukkee kottu jedhamee tan deemaara beektaa. Asumaanii ijoollee dhumti babbareedaan piroofeeshinaalii uffata wayii kanattuun fakkaanne jiru miti kanatti bakka wanta tokko muudii jaraarratti naqaane. Mimiiccataniitu bakka doktora kana fakkaatu. Warra baankii mana baankii hojjetu fakkaatu. Hamma bakka inni tokko gara gamaa kana lawuzii kana nyaataa deema beektaa hanna sitti fiitee jedhamtu beektaa laata. Ani waa yannaa kanarratti mudannoo xiqqaa. Hannuma tiffiit jedhamtu wayii jirti beektaa maqaa dhumti si tiffiitiidha bakka. Ishee yaa rabbi amma si hataaranii laata. Amma si hataaranii moo hin jedhe yaaddootti galee adatu intiniin jedheen. Inni kun isa adagaasa silaa caalu. Ishii boo. Asumaana hanna sitti fiitee jedhamtu kana na tamaara. Kanaan dura immoo seenaa sii dhagaadheera beektaa wama tokko naqaane beektaa piroofeeshinaalii uffatanii jiru jara mana baankii hojjetu fakkaatu beektaa. Ishii. Achumaan inni tokko lawuziidhuma kana nyaataa dhaqee jedhee tufe beektaa akka nama zimbiloo tufuu wayin jiru karaadhuma irra deema. Hamma kanaan an shaamizii adiin kaadhee jira. Shaamiziin koo badeera bakka asumaan gara gamaa jiru. Areen deemin isheen ol ijuun abbalaa ishee koo jedha bakka inni tokko machi sooftamtaa jedha beektaa. Sooftamtaa dhuunji achi walitti ka'u bakka jarri irdinaan jireen irratti hojjeta. Aare taataa illoom jala seeta arguu bakka taataa illoom saataas waan illee minaamin jedhanii. Achumaan dhufee tiffiitii kana hanna siin beeku inni tokko naaf xaragaa inni tokko kiisii koo galee birrii 100 wayii kiisii kootti fuudhee silkii taataa fi wayii kiisii kootti fudhatanii bakka naa xaraganii. Namni Finfinnee akka kana miskiinaa daadheen of keessatti ilaala beektaa hin beeku wanta kana hunda. Isa jarri si miicaaraan hin beektu ati jarri sitti tufame xaragaa taseera.
isa jarri shaaworii dagalchee yooma beekan achumaananii deemee bakka narraa xaragameera sooftiin fayyaannaa kennameera. Sooftiin inni kiisii fuudhame difiniin abbaan dhibbaa kun dhaamsameera yoon. እና ከነቢ በቃ ከደበረሽ ምናምን እዛ ጋር ደርሰሽ ውሃ ገዝተሽ ምናምን በቃ ከዛ በኋላ በዚህ ሶፍት እንትን ትይዋለሽ። ልጁ አሁን ምን አይነት ፕሮግራም እንዳለው ታውቃለህ? እንዴት እንደዚህ ትተፋበታለህ? ግራ ቀኝን እያያት ተፋ ምናምን ጀደኔ ወልት ከቤታ Hanninni kun hinuman jiru malee hanna ajaa'ibaati bashannansiisaa hatu jedhama kun. Yaaznaannaatti sarqaalle. ግራ እና ግራ ቀኝን እያያት ተፋመደ እናት ምናምን ጀዳ ወልት ከ አራት ጣሉ ቀላል ነገር ነው ምናምን ጀደ ቤታን አቹማን በከና ወሰፈ መሰነገል አኒኬ እንበር ቤታ ከነው እንደ ሻወሪ ገሉጎ Ishii boo erga deemtee kaatee booda shaaworii kaameeraa malee galuu kan kee of argaattak. Dhaqeen bakkanaa wasafame hoteela sanatti himame sana gahee fuuldura isaa gahee barreeffama hoteelichaa laalee keetan bakka achi geereedheen bilbileedheen silkii koo yeroon baafadha jedhu silkiin hin jiru. Ishii Asii yeroon gara kanaallee tu birriin kiisii koo hin jiru. Abbaa kooti qullaatti hafe bakka sira dhufeetti deebi'utti birrii taaksii of harkaa hin qabu. Dawwalachuutti lakkoofsa abbicha sanaa sammuu keessaa hin qabu. aboo dhiisi si miicani kana shaaworii kaameeraa malee bakka aljanii si miicani kana. Ajaa'iba bar. Callisee dhuman bakka liistiroo wayii ofirra taa'e maal taate naan jedhe mucaan shawaa tokko dhufe yaa kee abboo akkas na godhanii wayinee listiffii taatboot nu itanasuut naan jedhe. Kunis mudannoo ajaa'ibaati namni biraallee siichi wanta akkasii jira natti hin fakkaatu. Warra akkana yoo nu dhaggeeffataaran ta'e irraa haa baratan ijoolleen baay'een jiru miti. Kara Suudii kanas kara Suudaanii kanas warri immoo otoo hin jedhan yoo akka carraa gaafa biyya galanuuf barumsa ta'aafi. Finfinnee keessatti naannaa sinatu jedhiniin. Kana gorsa kana irraa fayyadaman of eeggadhaa jennaani. Galatoomi kiyya. Comedies. Thank you, bro. Ayyee. Ulfaadhaa ijoolleen keenya namni 200 wayi nu daawwataa jirtan. Kunoo akkanatti laaboruun jechuudha nama miica jechuudha Finfinnee keessatti. Ammoo gurba maalaqee kana bulooksi godhu gurba as jala deemte waan akkanaa hin dubbatini.